Ustaaz osoo raftuu gaafa ijoollee of jalatti fincooytee ni beekti. Yoo qabeetu ta'e mudannoo sanirraa akka nu ibtu barbaada. Yoo qabeetu ta'e mudannoo sanirraa nu yaa salaam yaa salaam. Jaalattu maali? Nyaanni anaan jaaladhu waan inni jaaladhamaa jettaniin shuroo laaftu liqimsuuf. Shuroo yeroo dura furtu maal nyaatta? Timiruma karasuulli jedha. Nyaanni ati haalaan jibbitoo maali? Nyaanni ani haalaan jibbu nyaata foon hoolaan fadhu. Foon nama lama keessuma waliif fidee gartee waa'ee biyyi kanarratti akka malee mataan ajjabaate boo. Anka anallee achi boodallee dhukkeen irraa hawwata isaanillee wal loluu turre. Waa'ee badhaadhinaa kanarratti gaafa keessummaa ani fidee je'ee sagantaa fidee waa'ee biyyi tokko abaaree jennaan sagantaa isaanis ijoollee gartee badhaadhinaatii fi kaafaa hojaamu tana fideetiin naguun godhe akka malee mataan ajjabaate hanqa uummanni cufinaan jaan takka. Kan biraatis kan mataan ajjabaatee achuma sagantuma sanitti aanee nama amantii islaamarraa murtaddii ta'e akka malee nama mataan ajjabaatee amantii ta'an keena kaas ture mataan uwwisee hanqa uummanni sheekottiin kallattii adda addaatiin dhodhootee sagantaa cufinaan jaan. Ustaaz Ramadaana keessa nyaata nyaattee oo irraanfadheetiin nyaadde jettee ni beekta. Yaa Rabbi nu sattee. Ni beekta. Osoo namni nama sirraa ajjeese jecha dhiifama joo qofa siif barreesse maal jettaan ustaaz? Osoo ni fi abummaas dubra geesse kan qabaattu ta'e nama akkamiif kan dhiitaa abummaas? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafun obboleeyyan kiyya qaqqaali jaalatamuuf kabajamoo hundi keessanuu egaa asumaanuu baga Ramadaana isiniin ga'e isiniin jechaadha. Akkuma beeksisa isinii maxxansetti arraan tana nama addaati kan qabannee dhufnee sagantaa Ramadaana keessa interview kiyya duraati Ramadaana keessa Ustaaz Abu Muaz isinis gaafii gaafattanii turtanii inni sarraan tana dhufee jira gaafii teessan deebisuuf anis waan hin gaafadhu xiqqoo itti dabalee fidee jira. Ustaaz assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagana giyaan dhufte. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdee baga walumaanuu jiraanne alhamdulillah kabajame. Alhamdulillah. Ustaaz durarratti gama sagantaatiin seenuu keenya duratti yeroo teessan aarsaa gootanii nu kabajanii sagantaa kanarratti argamuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isinin jaa baga asumaanuu Ramadaanaan isinin ga'een jechuu barbaada. Galatoomii baga waliin nu ga'e alhamdulillah hunda keenya Ramadaan mubaarak. Okay, wa alaikum. Okay, gama sagantaa deemnaa Ustaaz mee durarratti Ustaaz Abu Muaz maqaan keessan guutuun eenyu jaamaa Ustaaz eessa dhalatee amma eessa jiraata? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه داوتوت أبدي شو باية غلطوما وبلسخين أبدي أتلين غلطومي بغجي أبريدا خنا نوجه والله قا نمتكا أسيندولا أنا مغارين انترفيو نقول إمالي سوداچات أنا ما انترفيو كلهم تخاطرة عموما إفرقي ربنا على فيسو مكانتي يا أنا جمال محمد شيخ علي تي كرين دلده أرجع بها أنا كمبولشات إن شاء الله. Kumpulcha amma eessa jiraata Ustaaz? Amma kan hin jiraadhu Oromiyaa xiqqoo hawaasni jedhuun Minnesota USA hin jiraadha inshallah. Minnesota waaw galatoom. Ustaaz Abu Muaz eefa biyyaa baate waggaa meeqame? La ilaha illa. Akka Itoophiyaa bara dhuma wanti akka faranjii bara 1997 dhuma kanaan si'a 98 keessa inshallah. Akka faranjii immoo? Akka faranjii 1990 wayi? 98 matan 98. Amati 20 wayi jechuu warra? Akkasiya. Maashaallah. Eefa biyyaa baate booda yeroo takkas biyyatti hin deebine? Takkaan deebine. Takkaan deebine. Akka dhaaba siyaasaatti bosona galle takkaan deebine wallahi. Amma galuuf yaada qabdu biyya laaluuf
ما خبينو في خانس بيا قال خان قبر قال خان بيا به خان وانتاتي ان شاء الله اتي باتي تنا خيسا ونجتاتين جرا دوما يو رمضان ربي باسه ان شاء الله نندك يا ربي جي نديرو هدو مرتي فدنا بنتيني ربي سيالا في والله امين امين والله جوجو هدو ترت هدو اوكي قالت مي ابو معاذ ماتيني كبا يو كباتي ابا جولي ميكاتي مانتن ابو معاذ يعني موبايل منشانيتي في جناتي واو تيران بروسيسور ورا جيرو ايه ما شاء الله ما شاء الله تولي ابا الما شديد يا ابو معاذ ما شاء الله ابو معاذ كما سوشيال ميديا خنتي مي مالتو سيخاس اكا سوشيال ميديا رتي وان ادا وجدتو مالتو سيغد والله كينيا كيسان توري برا كل سجل سجلت مسدد يرون كينيا توري اقرا واني راديو توكو جرا وانم افان كسب بييتونو خانو مغرتي امانتي ران كسي دونتين اواسني تقان سنو ميديا ادا سنيك ابا خناس نيك ابا خنن راي متا خيسن ديمو تورتيو دغيفچون توري قران چر ديموس غرتي سگنتا ديمتوس دغيفچون توري بيي خينيا راديو اسلام خدو تكا راديو مون دغين غرتي راديو مغرتي امانتي دا هچ راديو براين جرا in dhageenye kanumarraa fudhadhee gaafaan gara biyya kana dhufuus waan miidiyaan hawaasni akkasii qabuus hin jiru waanuma gartee oromoon community wayii tokko tv oromoo kan jedhamtu kan qabu tokko jira obboleessa keenya Hamzaa Baashaa tokko faas rabbi rahmataa godhuu fi ammayyaasiin tokkos numa jira kanumarra dheenee waroo ramadaanaa waa gartee yeroo kaan waggaa guutuu waa'uma sirbaa waa'uma siyaasaa waa'uma viidiyoo adda addaa fanii gaafa ramadaanii dhufee namuutuun islaamaami shayxaanii dhamee waan kanarratti sagantaa irratti nama gartee yani keessummeessan yeroo gargarii keessummeessan ijoollee quraanaatii fi kaanii akka tasaa Sheekh Ali Jimmaa gaafa afeerre tokko ji'a ramadaanaa keessa bara 2006 moo 7 kan keessa goo afeerre eeguu dhufan TV kana geessinee eeguu geessinee warri TV santa dalagugaa waa'ee amantii kanarraa interview godhu waan siyaasaa malee waan kan hin beekneef media anuma walin dhaqee ofne makiinaayi seentee sheekha waa'ee ramadaana godhu qabdan takka kaamera duran dhaabbanne boon akkaan dhaabbanne dubbiin achiin qabattee osoo diduu kaan abooti godhu osoo godhu joon dirqina naqanii akkasittiin achirraa ejji gartee narraa saaqamtee waa'ee miidiyaa kana achirraayin gartee eegalee achumaanillee waan sagantaa adda addaa kananii godhuun ture achi booda gartee nutis godhachuu qabna jennee TV achirraa eegallee karoorumachumarraa eegallee obboleessa keenya Shamsuddiin gartee TV adda addaa godhuudhaan gaa yaani waa hedduu gartee konferensii adda addaa irratti hawaasatti haasofnee reediyoodha TVdha miidiyaadha gartee website adda addaa eegasuma achumarraa gartee burqoo eegalee achirraa eegalee deemaatuma jirti gaa imalti bakka TV hedduun bakka dhaqee ni qabu OMN illee dhaqe dalagee يعني OITs akkasumatti TV gartee reediyoo isaa wakka dhaqee ni qabu waanuma TV islaam jira alhamdulillah gaa achirraa namilee seen gaa akkamitti ummanni dilli kun waa miidiyaa tokkoon qabaanne jechuudhaan obboleessa keenyaas Shamsuddin Rabbi Raajalaatu asuma jira achiin inni gaa nama jabaadha gara gartee South Africa illee deemee innillee hawaasa keenya miidiyaa tokko dhaabuu qabnaa jee gartee maanni dura kan dhaabne maal jedhama maqaan isaa gartee Tawfiq Broadcast Network jennee kunis maqaa masjid tokko calaqqise jennee gartee OIT Oromiyaa Islamic Television jennee achirraa ofne achi booda TV Islaamat illee dhaabne alhamdulillah saatalaayit irraa ogeenya gaa galanni rabbii faaga'u akkana abdee koo shawii keetis qilleensa rabbii habaasu. Amin ما شاء الله توري أستاذ أبو معاذ يرو هدو نما ديسوني خم بيكمتو خسافو تورا جما فيسبوك هاتين مي أبو معاذ هنگا أمتي جما فيسبوك هنان هنگا نما ميكا ديسيتن خيسموت جتمو والله إيه خيسموتو كفكون أن نبني والله شيخ أمين برو من نجي أتي ياجوجي في ماجوج ما في جني سراف نجي بيتو أني أرتي حقيقة نمان انترفيون قولي يو جني اللي تاتين جي شيخة قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآن جبا اتقران جي يون أرجي نمان فيدا أني خانين فيندين كو نما قرتي أجائبا خان قيسة وانا دون دي سيقا واحد دون أرجي نما متى ديدي بيسدد بدي أجائباتين شيكوتين ولا أرجي سيسي والله لكاي تلماما ميكاني قال إيه تلماما من نما ميكاني قال نمني ديسيته والله يا نمني ديس تلماما أتي ثورة نما قرتي هما لما خاني جينا فكاد
yaa La ilaha. akkuma lamaan ege maal ijoollee islaameessanii islaameessuu sanuu yaada abboota islaameessa qofa nama 810 wayi sanniin beeka jara islaamaa hin beeka kaan gartee gaa illa kana galmee qabu warra islaamaa Mashallah. So Abu Muaz irra guddaa sagantaan dandeessa sagantaa shahaadaati mashallah rabbi sirraa jaaratu. So yeroo nama shahadaa qabsiistu kana akkamiin namni kun sii dhufa fakkeenyaaf keessaan sii barreessamoo siitu barbaadamoo akkamii argachuu dandeessa nama dila kana shahadaa yeroo sagantaa shahadaa irratti. Garee wantaa takkaa jira beektu garee karaan dhugaa Yesuus Kiristoos jiru. Waa'ee baay'ee kanas Naayiroobiitiin hedduu hordofuu ture karaa 8 ifaa namoota hedduu jira gartee dibeetii gartee baay'bilaan walii godhan gartee namni biyya san maashaallah achumarraan waa katabachuun ture Maatiyos gartee Maarqos gartee Luuk waan jaamu kana hunda Yohaanne waan kana achirraan katabachuun maali kitaaba kana an takkaa kitaaba baay'bil afaan Oromoos argeen beeku eegaan biyya Ameerikaa kana dhufeen arge malee hin argine achirraan waa hunda ragaadhaaf katabachuun ture katabachuu eegaan dhufeen tura keessa kun gartee waggaa meere shan akkana dura yani Amazon irraa kitaaba soodor godhee achumarraa laaluu qo'achuu namoota adda addaa Dr. Zakir laaluun ture achumarraan nama kana jechuun garee waa'ee amantii teenyarraa waa hedduu haasawanii faallaa haasawu kun amantii islaamarraa kiristaana dhufee kun amantii islaamaa peentee dhufee ortodoksii waan ustaadaan ture jee hedduu haasawu kitaaba keenya keessa faallessa kanan seenee garee keessa akkuma tasaa eenyu naqeemuun beekan achumaan seenee wal mormii eegarree bakka inni nagaafatu ni nima bakka taan ragaan gaafatu Osmaan jiru wangeeluma keessatti ifargeewu achumarraa osoo hin jiru wal morminu waanuma addaa kaanis gariin dhufa kaan achumarraan dibeetuma kan dhaggeeffatu shaadaan qabachuu fadha duumaan nama dhufa gariin wal mormin yoo akkana amantiin dhugaa akkana taate akkana yoo gaafii kana deebistee quraanarraa takka wangeelarraa shaadaan qabadhaa jaa so warra itti gaafachaa kaan sarchii godha baay'bil afaan ingilizii kiswaahilii ilaalaa akkasii Oromoo ilaalaa jechuun oguun godhee fi ragaa walii mormine bas bultii muraasa booda islaamumaan qaba jaan alhamdulillah numa islaamaan. Wow, mashallah. Irra guddaan shahadaa warri qabatan dubartii lamoo dhiira irra guddaan isaanii. Wallahi kaasirra fidurra bar keessaan amanuu ture hedduu jaarsaa jaartii waliin amana maatii waliin amana hedduu namni irra guddaan sodaataw kuni woomee haa jiraatu kana kana dheetuma hoottaamee inshallah waasaafillee haa taatu jee fida malee kakee isaan islaamuun hedduu kakee isaan islaamuun miidiyaan sodaata jaarsaa jaartii qaadhimaa fi qaadhima warra amantii biraarra waliin turan gartee hunda shaadaa waliin qabsinitu akkasuma waliin niqaa isaaniitis jiraatan akkasii hedduurra keessaanurra hedduu telefoonarraan. Mashallah. Rabbi sin rajaalatu. Tole mee keessummaa hangaarraa dhiyeessitan keessaa eenyutu haasawaa irratti xiqqoo mataa si jabaate mee yoo yaadattu ta'e. Keessummaa abboo. Dubbiin jajjabdu keessummaan ani godha irratti mataan irratti jabaatee ijoollee waan waa'ee badhaadhinaatiif waa'ee kaafaawoti nama lama keessuma waliif fidee gartee waa'ee biyyi kanarratti akka malee mataan jabaate boo hanqa anallee achi boodallee dhukkeen irraa hawwa isaanillee wal loluu turre waa'ee badhaadhinaa kanarratti gaafa keessummaa ani fidee je'ee sagantaa fidee waa'ee biyyi tokko abaaree jennaan sagantaa isaanis ijoollee gartee badhaadhinaatii fi kaafaa'u jaamutan fideetiin naguun godhe akka malee mataan jabaate hanqa uummanni cuufinaan jaan takka kan biraatis kan mataan jabaatee achuma sagantuma sanitti aanee nama amantii islaamarraa murtaddii ta'e akka malee nama mataan jabaatee amantii ta'an dhukkeen akkas ture mataan uwwisee hanqa uummanni sheekottiin kallattii adda addaatiin dhodhootee sagantaa sana cuufinaan jaan cufee keessaa ba'ee jechuudha. Saniifuu mudannoon akkanaa ni qabdaa jechuun interview irratti nama mataa si jabaate. Hin beektaa abdii koo doktora gaafata. So galata ustaaz mee namni ati fuulduraaf interview godhuu haalaan hawwitu eenyudha? Kan hin godhu hawwumu. Yoo carraa naa kan Abiyyee. Abiyyii. Rabbi si yaalaafisu. Mee ustaazni amala keetirraa ustaaz amala keetirraa waan akkaan jaalattuu fi amala keetirraa silaayin sirreeffadhe waan kana jettee waan qabdu lama nuuf himi. Amala kiyyarraa waan jaalattu lamaa fi waan silaan sirreeffadhe jettee yaaddu. Amala kiyyarraa kan hin jaaladhu an nama waliin gala gartee obsallee ni qaba yoo nama jechuun tuqu nama takka jechuun nama takka hin jiru nama obsaan qaba obsa akkaaniin qaba gartee namaanillee waliin gala kana lamaanii kan biraa gaa
يعني واني تلفتشو او عمل خيرا سوشيال ميديا انا قرتي الكن يجي يردي مولون قرتي وقت ما في التيخانما انا سوسي نتا ترارا وان كان واسخيا اكما اكمتي وان كان سريسا ديسوس نفدا ديسوس نفدو امو قرتي وان خيري فورا ماني انا متي سيتي مالي عمري اسرفت اونس غاري متي خنا كمتي كارور تي غوردا غويا وسغنتاتن غويا لما سدي ديبسو صح ربي يعلم ان شاء الله تعالى مي أستاذ غيان أتي أكان قدت غيا غمي غيا يا دكتوريسا غيا أنا كان قدت أبدي ما يبغوني دبين دربي رت وكان أمغوني غافي نمتشف أنا غافة ربي رحمته ساقول والله غيا أنا كان قدت نين قدنين يجون واني راشينا Gaafaan Naayiroobii jiru maaliifin amantii tana akkuma jirutti gartee maali carraa biyya san keessa jiru maaliifin carraa irraan fudhatin jeetiin gaddeeboo tanaan dhagahame Keenya san gaafaan Keenyaa jiru. Wallahi dhugaa heeti. Mee guyyaan Abu Mu'aaz haalaan gammadee guyyaa kami guyyaan ati hundarra gammadde. Guyyaan hundarra gammadde moo? Gammachuu adda addaati gaahii. Guyyaan akkaan gammadee haadhatii fi abbaa kiyyaan wal arguudha kan dabbee akkaan gammadee. Maashaallah. Rabbiin anaaf isaan waliif fidee. Tole Ustaaz galatoom. Maashaallah. Mee waan afur waan Ramadaana namarraa balleessuu fi waan sadii waan Ramadaana keessa ajiriin isaa haalaan guddoodhaan nuuf himi Ustaaz. Waan namarraa balleessu gaa sanuma rasuulii waa torba jedhanii. Tokko nyaata jechuun nyaata kan itti hafarsu nyaatuma beekaa nyaachuu beekaa dhuguu beekaa jaartii ofii hojii rafuu beekaa of haqqisiisu. Maashaallah. Waan sadii waan ajiriin isaa Ramadaana keessa akkaan guddoodha ajirii haalaan qabu. Tokko Qur'aana Rabbii kana qara'uu lama sadaqachuu Kaan gartee salaata gartee jama'arra tiifachuu gartee namni salaata gartee khaasatan salaata ishaa'idha imaama wajji Allahu akbarii ranqa assalaamu alaykum jedhe akkana malkan guutuu dhaabbatee yani kan abbo salaata tiifachuu. Maashaallah. Rabbiin hundaafuu warra jamaa salaatu nu haa godhu. Okay. Mee Ustaaz Abu Mu'aaz osoonii fi munshida kan taatu taate mata dureen nashiidaa teetii maal jetti ture mee Ustaaz? Niun bahasa di situ tadi timo koren ture yero hedduudha je'ee waraabee waa hedduu namallee argisiise munshiite yoo ni taata ja'an Allahumma salli ala akkuma raajaa kanaan toofa dabbo akkuma raayyaa nashiidaa kaastaan jechuudha paartiidhaan akkas oofu akkanis Maashaallah. Rabbi yaalaa bisul. Ustaaz Abu Mu'aaz afaanota meeqa danda'a walii gala? Wallahi egaa Amaaraas maa caccabu malee Amaaraas numaan dhagayasi hanqa Rabbii dhaan teessee suma dubbadha Kiswaahilis numaan dubbadha afaan Ingilisiin dubbadha afaan Arabaatis gaa hanqa Quraan irraa qaraan numaan dubbadha afaan gartee warra maal jettaniin Ispaanish kana raayis waa xiqqoo hedduun dhagee qaree akkasumatti warra wajjin dalaynu tokko jira afaan warra Tibbeet jedhani tokkos. Akka afaan Somaaliitiin dhagee. Afaan hedduu beektan. Hunda perfektii ta'aa malee ati takka namni namatu bishaaniin dhuguun dadhabu nama walii araarsuun dadhabu nama amantii itti himuun itti afeeruun dadhabuun. Maashaallah. Rabbitti si fayyadu abdootis. Amiin. Tole Ustaaz mee jiruutii keessatti maaltu akkaan si gammachiisa Ustaazaati? Jiruutii keessatti والله وإن قبل ما تجيسوا إسلام ما هن خدتين تربينا خن إسلام وتودبو أرمو إسلاما ما شاء الله أرمو راتو أرمو إسلام وتوصلوا أستاذ أوكي أستاذ قافلة إتيان تطنا ينقودة يوخين مو لكي هنقونة يتد ديبستانغا قافي شني تكا يوغوتة ينقودة ينقودين لكي هنقونة يتد نا ديبستا أوكي أستاذ قافة جولة مدرسة إرى بدين بيتا Bati. Okay, Ustaz Ramadana keessa nyaata nyaattee oo irraan fadheeti nyaadde jettee ni beekta.
yaa rabbi nu sattare. Ni beekta. Geejjibni gaarii. Okay. Ustaaz gaafa ijoollee suuqitti kasee ergan maallaqa san nyaattee ni beekta. Hunda hin nyaanne hanqaan nyaaddan hin qabee. Okay. Ustaaz osoo deemtuu karaa baddee ni beekta. Bakkaan ittiin badin hin qabu. Bade Ameerikatti Ustaaz illee bade keenyattis bade. Ameerikattis baddee? Bade yaa makiinaan hin bade akkaan makiinaa dura gartee mancafiqaadee fudhadhee namni gartee bakka takka nageessinaan jee sanuu shamara ijoollee madarasaa irraa akka malee barafni kun bu'ee dachii samiin adii akkuma dawwara kiyyaa kana dachii samiin adiidha. Adireessa isaan ganda isaanii safara isaanii beekanii GPS ani deebuuf akkamiin ta'a za'a takkan oofanii ganda isaanii geesse deebi'u santu na bachiise boo. Okay. Ustaaz osoo raftuu gaafa ijoollee of jalatti fincooytee ni beekta. Yoo qabeetu ta'e mudannoo sanirraa akka nu himtu barbaada. Yoo qabeetu ta'e mudannoo sanirraa nu Yaa salaam. Yaa salaam. Warra ofirra fincaanu ture nuun jaane maa kan goota. Akka wallaahi namni akka forbeessaa waan najifamin hin jiru. Sani waan ahada ta'e manamaatii daa'ima jechuun kanumaatti ko akni ta'eef beeku wanaa'u fincaana iddoon taa'uuf sodaadhe ka'uuf mana namaatillee bulee mana namaatillee fincaana bakka sanii ka'uun jabduudha. Sanuu fincaan namaaf wayiin tolaa beektu. Iddoo cibsan aggoofirra fincaante jedhan. Fincaan kan yeroo hedduu fincaante jedhanii gaafa maatiin hedduu fincaante na jedhanii naanaa jedhan tokko naa kan hin qaban boo fincaanne wallaahu alam yaa rabbi. Awwaluun sattartu waati ramadaana ta'e. Okay, Ustaaz viidiyoo waraabdee xumurtee booda diileessi jalaa ta'ee akka malee aartee ni beekta. Allahu akbar tanan gaafatin sagantaan ameeka godheetiin viidiyoo na erga guunaan jedhan akkam abbaa kiyyaa ta'u viidiyoo na jalaa fotee. Jalaa fotee. Arkuma kiyyaanuu dilliit viidiyoon osmaan waraabee tolchu jiru dilliit godhee hod. Tajawwaal irraa kun siin deebi'e kompiitara yoo taate hin deebistaa. Hedduu jalaa fotee gartee warra mashaadaa qabse kanaa'u. Godheetumaan achi booda daa'ima dura kaayile ijoolleen na dura kuchiste tanaliis gawaa hedduudha. Viidiyoon hin daganne tokko jira mallee Sheekh Amin Ibrootillee interview Alif irraa ilaa wassalaam godheetiin bakka dura dhabame boona dura. Sheekh Amin gootee Sheekh Amin Ibroo namni takka interview isa godhe hin jiru. Takka ana malee. Jiree. Takka hin jiru. Dhaloota isaatirraa Sheekh Amin hanqaan isgeewutti interview godheen ture. Dhugatti nagarree nam takkaaf hin eeyyamu. Kaaseetaa inni dura baaseen mudannoo isaatillee kaaseetaa inni akkuma kiyyaa kana kaaseetaa itti gadhee waraabaa bulee naan jedhe kaaseetaa tokko gartee inni raarinii ajuu tokko waraabaa buleetiin jedhe kaaseetaa guutti garagalchan itti garagalchanii bara ammaas karaa kana guutti garagalchu bakkuma irra waraabe tana garagalchee ammaas tabiraa irra waraabe. Allah ishee. Wallahi anuu gaddeetiin jira interview ishee bisa dhabuu wallahi anuu gaddeetiin silaa laayifii taate akkasii jiraata viidiyoo irraa waraabee irra deebitaa abshiir inshaallah maan addi dunnini. Mee namatti haalaan aartee lakkii dhiifama hin godhuuf jettee ni beektaa Ustaaz? Aareeyaa maal kun waan jiru rasuuliin nun aaraa rasuulii akkas waan hin jedhu aaree akka malee nama akka malee naarse aareetti kanamu anaafeeti bas amaaraa fi oromoo waliin amaaraa fi islaamaa leejeen arte sanuu rabbiin oofeetuma anaafisa gaafa tokko naayiroobitti beeka achirraa oofee rabbiin salaatuma masjiida keessatti waliin nu fide boo salfii duraarra wal salaanu naafisa waliin feene ispoonsara kiyya tokko ispoonsara wal lollee beeka waan biraatii miti maallaqa irraa nyaate ireensi godhanaan jedha taphatee ni jira yaa ni jira wanni akkasii Abshir Ustaaz. Okay, Ustaaz gaafiilee muraasaaf tana 5 second yetti yoo dandeessan secondii 5 akkana afaan irraa buufadheen naa deebistan. Daftanii? Maashina na daftee naa deebisuu qabda secondii 5 turuu qabdu irra itti yaaduunis hin jiru. Waan afaan irra si dhufe qofa deebista. Waan afaan irra si dhufe qofa. Okay, eegaluuf hin deemaa. Ustaaz faayidaa Ramadaan irraa lama nuuf himi.
waan ni gartee araarama si godha gaachana si ta'a gartee guyyaa qiyaamaatillee gartee balbalarra yaaniraan seente inshallah. Galatoom islaama jechuun maal jechuudha? Islaama jechuun nama amantii islaama Nabi Muhammad hordofuu jechuudha rabbitti amanee gartee Nabi Muhammad amanee guyyaa akhiraatitti amanee jechuudha. Nyaanni ati haalaan jaalattu maali? Nyaanni haalaan jaaladhu waan hin jaaladha maal jettaniin shuroo laaftu liqimsuuf. Shuroo yeroo dura furtu maal nyaatta? Timiruma rasuulli jedha. Nyaanni ati haalaan jibbitu maali? Nyaanni ani haalaan jibbu nyaata foon oolaan fadhu. Foon oolaan namni gaarii jaamu nama akkami? Nama gaarii jaamu jechuun nama gartee haalaa fi amala gaarii qabu nama ibaadaa godhatu nama namaan walii galu nama gartee sodaa rabbii qabu. Maashaallah. Silaa Ramadaana isa soomantee beekta ustaaz? Ramadaana isa soomantee beekta? Feeta. Silaa Ramadaana isa soomantee beekta? Aboo Makkatal Mukarrama umra Ramadaan Makkat soomanuu fadhu. Maashaallah. Namni maaliif hajjii dhaqa? Namni waan hajjii dhaquuf harkaan islaamaatirraa ulaagaa tashanaffaati dirqama waajibirraa gaggeessuuf. Sheekha jechuun maal jechuudha? Sheekha jechuun gaa dullacha nama jechuun umriin isaa deemtee jechuudha nama amantii tana baratee amantii tana bakkaan gahatee jechuun silaawun xumuramtu sanumatti namni itti fade inshallah. Faayidaan shorbaa maali? Faayidaan shorbaa gaa warra doktoraatii mitillee gartee yaani faayidaan shorbaadha garuma kanaafuu suma qabani numa tola afaanumatti tola maaliin beeku. Borcee maaltu namatti baasa ustaaz? Nyaata kana dummeessuu hirriiba dummeessuu. Oromiyaa magaalaa meeqa qabdi walii gala? Oromiyaan magaalaa meeqa qabdi hin nizaamne warri zaabee jiraate magaalaa kutaan beeka magaalaa isiin beeku dhibbaa fi waa ta'u nootu dhibbaa shan ta'uun beeku. Okay. Oromoo miliyoona 60 irraa meeqaatu yuutuuba fayyadama jettee yaadda ustaaz? Qayroo fi qarree numa fayyadamtii manguddoo dulloomte malee akkasuma fakkaata miliyoona ati sanirraa miliyoonni 10 fayyadamuun oolu boo. Miliyoonni 10. Osoo namni nama sirraa ajjeese jecha dhiifama joo qofa siif barreesse maal jettaan ustaaz? Jecha dhiifama joo qofa naa barreesse moo dhiifama ayyee eega dhiifama gaachisa nama narraa ajjeesanii ilaalamu qabu dura kan akkamii? Osoo ni fi abubaaz nama sooshaal miidiyaa ta'uu baate nama akkam taa ture? Nama sooshaal miidiyaa ta'uu baadhee ani warra hubbaati boo. Warra hubbaa? Okay, osoo ni fi addunyaa tanarra deemuu carraa argatte biyya 5 eessa faa dhaquu feetu ustaaz? Biyya 5 bakkeen dhaqu Makkamatti hin deddeebi'a. Biyya Oromiyaa siin dhaqa. Akkasumatti illee gartee bakka seenaadhaa iddoo seenaa miidilistii tana keessaa siin dhaqa. Akkasumatti illee gartee biyya Antarktikaa jedhan tanaas laaluun fadha. Namni waan irra hin jirre. Osoo ni fi abubaaz abbaa akkaawuntii TikTok ta'e wanni ati dura gootu maali? Waan ani dura godhu moo miski harka qalleeyyii waan jedhamu kana hundaaf gartee waan isaan hajamu hunda godhuu fi mana barumsaatis godhu waanuma itti hajaman miskiina. Maashaallah. Osoo ni fi abubaaz dubra geesse kan qabaattu ta'e nama akkamiif kan ta'u abubaaz? Nama gartee amantii isaa tan akkaan hordofu nama shabaaba nama quraan haffaze. Waaw hafizul quraan? Maashaallah. Okay, gaafii 5 secondii xumurree jira gaafiilee muraasaan nuuf sagantaa deemee xumuruu fi Okay, abdee jala isinaa baasu yaa jamaa. Okay, ustaaz gaafiilee hawaasni gaafate takka takkaan naafee sagantaa xumuru jira ustaazis Ramadaana soomana faarii qabaan xiyyaa nyaadhee jira. Okay, mee amantii islaamaa tana keessatti wanni akkaan haalaan si gammachiisu maali ustaaz? Amantii islaamaa tana keessa waan na gammachiisa yoo dogoggora dalaydees rabbiin kan kee gartee kaaluudha rabbiin توبان إسا بلبلتي إسا بنادا أفما اتبليستي ربي أنا خوتنا بليستنا خرد وربي جوخنا الحمد لله رب العالمين لك الحمد الحمد لله رب العالمين قالتهم تكا سوشال ميديا خنيرت وني أتي تكا هجادين سيمدتين نبيخا يو خن بيقوتي مالي من أستاذ مالجت سوشال ميديا خنيرت وني أتي تكا هجادين سيمدتين نبيخا يو خن بيقوتي مال توري إيه وانين أنا هجادين تنمودتي gartee sagantaan godhu irratti gartee waan namudate yeroo namni gartee yaani suuraan taan ifaan namatti argu bo suuraan taan asuma ta'eesu dhiifama sin jedhu asuma ta'eesatti gootu waa godhaguun waa gabbanu waan gartee fafakkottu
gartee dabo isa biraa illee dhuftee as dhuftee rifatan sanis anillee nan rifachiifte waan ta'an. Mudannoo addaa qabdanii jechuudha. Galatoomi. Mee ati amantiin islaamaa tun siif maali ustaaz? Amantiin islaamaa naaf jiruudha. Gartee mala jiruuf jireenyaati. Naaf karaadha lubbuutootii gartee jireenyi waliigalaati. Yaani rabbi ofiitis na barsiifti lubbuuti yaa haqa hunda na barsiifti haqa maatii haqa biyyaa haqa waa hunda na barsiifti. Tuni jirumatii yaa'u jirumaa fi jireenya amantiin islaamaa alhamdulillah. Alhamdulillah maashaallah. Mee ustaaz namoota tokkotu jira. Oromoo ta'uun kan ka'e maqaa Oromoon baafte qofa ta'uudhaa fakkeenyaaf maqaa Abdallah Ahmad maqaan jaamu kun maqaa Arabaatii je'ee warra balaaleffatutu jira. Ati fakkeenyaaf ustaaza gamtakkaan sabboonaa nama quuqama sabaa qabu waan kana akkamiin ilaaltamee maqaa kana? Duraan dursee maqaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gartee maqaan gartee islaama jaamuus hin jiru bara. Arabnis maqaa qaba, Oromoonis maqaa qabdi, Amaarri maqaa qaba, Soomaaleen maqaa qabdi, Faranjiin, Eeshiyaan hundi afaan isaatiin baafata. Maqaa fokkotaadha Rasuulli namarraa jijjiiramee Abdurrahmaan fa'aa baafadhaa jedha malee kun maqaa Arabaatii miti, maqaa amantiiti. Kun gartee kan Rasuulli itti nama ajajee kana malee kaan kaa gartee malee maqaa Arabaatii miti kun maqaa amantiiti. Maqaa Arabaatii miti. Quraanni keenya afaan Arabaatii yoo Quraan Arabaatii jechuun dandeenya. Gartee malee maqootan islaamummaan ittiin ajajjeebi arabni qaba Rasuulli irraan jijjiire takka maqaa ummata isaa maqaa fokkotaa gartee Abdul Uzza deebi gartee akka Abii Jahal kana fa'a Abul Hakam jedhaniin gartee gaafa inni itti amanuu didee Abii Jahal jedheen malee Rasuulli maqaa ilmaan keessan gaggaarii itti baasaa jedhe malee gartee maqaa Oromoonis Gammada Magarsaa Iftuu Boontu maasha Allah Gabra Masqal fa'aa waan akkanaa tanaa fokkottuudha waan hin taane waan amantiin gabbartiin walii hidhaadhaatiitu amantii teenya keessa dhorka malee maqaan Oromootu baay'ee bareeda. Rasuulli takkaa nama islaamii maqaa irraan jijjiirre boo. Saniifuu gaafii fakkeenyaaf hawaasa keessaa dhuftee jira. Ani maqaan kiyya fakkeenyaaf Yoonii fi Joorjii yookiin immoo Assaggiit kan ta'u ta'ee eefan gama amantii musliimaa tana dhufe maqaan kiyya kun rakkoo wahii qabaa gaafii jettu jira. Akkam jettan isin? Laa hiikoo maqaa sanii waan badduu waan hin ta'iniif gartee waa takka jechuudha. Amma maqaan amma fakkeenyaaf gartee maqaan gartee yeroo garii ani akkama Yesuus Kiristoos amma jedhan kana uummata keenya biratti Ciisaa Araba biratti Ciisaa Faranjii biratti Jiisas kaan gartee warra keenya biratti Yesuus kaan Jeesii jaa Faransii kaan gartee akkanumatti maqaa hiikoo waatti yoo hiikoo qabaatee jijjiira malee maqaa waa takka hiikoon isaa badduu hin ta'in gartee maqaa gartee maqaa Rahmaan maqaa Allah faan fudhatin yoo ta'e malee makka keenya Abdii waan jiru gartee garbicha faa jechuu namatu irraa cicciranii beeyta malee irraan ciccirin hiikoo jijjiirama maqaan san guutuu jiraate hiikoon isaa bareedaa taanaan ma'anaan isaa bareedaa taanaan definishinii isaa bareedaa taanaan ahlan wasaalan waa takka maqaa babbareeduma gaariidha. Maashaallah. Maqaan gaafiin biroo maqaa kan ka'e rabbiin yeroonii fi duute haadhaaf abbaa irraa gaafataa waan jaamutu jira yoo maqaan taane kabbaas tufte akkamii ustaas gaafiin tun? Addunyaa tanattu ilmoo irraa gaafatama abbaan nama itti baasee nama Rasuula bira sallallahu alaihi wasallam dhufee maqaa gartee fakkotaa ilmoo isaatiif baasee kan waamanii jira kan Rasuuleen irraa jijjiiri jedheeni so yaani maqaa waan maqaa jechuun ati waan maqaa hiikoo waan ati ilmaan kan kee hanqasi jala jiran waan isaan hojjetan yoo san irratti kan jiraatan taate yoo san irratti kan du'an taate xixiqqoodhaa isaan ittiin gaafataman yoo eega guddaa ta'anii ballaqanii gartee bakka geenii umriin geessee gaa maqaa san yoo wallaalanii deeman malee yoo abbaan waan san hin beekne yoo maqaa akkanumatti jaalatee itti baase umaa waan dogoggoraan dalage umaa irraan jiru yoo kan beeku taate rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa san irraa gaafata waa hundaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessattuu dubbatee wallaahi gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kana keessa yeroo dubbatu hunda keessanuu fawarabbika lanas'alannahum ajma'iin ammaa kaanuu ya'maluun waan addunyaa irratti dalagan hunda hin gaafatamtan jee gaarii taatus salaataas hannaas hamaas waa hunda irraa gaafataman. duraan dursee maqaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gartee maqaan gartee islaama jaamuus hin jiru bara arabnis maqaa qaba oromoonis maqaa qabdi amaarri maqaa qaba soomaaleen maqaa qabdi faranjiin eeshiyaan hundi afaan isaatiin baafata maqaa fokkotaadha Rasuulli namarraa jijjiirame Abdurrahmaan fa'aa baafadhaa jedha malee maqaa Arabaatii miti maqaa amantiiti kun gartee kan Rasuulli itti nama ajajee kana malee kaan kaa gartee
لا مقا عرباتي متي قرآن كينيا أفان عرباتي بيو قرآن عرباتي يجون دندين gartee malee maqootan islaamummaan ittiin ajajjeebi arabni qabu rasuulli irraan jijjiirre takka maqaa uummata isaa maqaa fokkota gartee Abdul Uzza deebi gartee akka Abi Jahal kana fa'a Abul Hakam jedhaniin gartee gaafa inni itti amanuu didee Abi Jahal jedheen Ramadaan mubaarak ilmaan keessa gaariitti baasaa jee malee gartee maqaa Oromoon isa gammada magarsaa iftuu boontu maasha Allah gabra masqal fa'aa waan akkanaa tanaa fokkottu waan hin taane waan amantiin gabbartiin walii hidhaadhaatiitu amantii teenya keessa dhorka malee maqaan Oromootu baay'ee bareeda rasuulli takkaa nama islaamii maqaa irraan jijjiirre boo bareeda laa hiikoo maqaa sanii waan badduu waan hin ta'iniif gartee waa takka jechuudha amma maqaan amma fakkeenyaaf gartee maqaan gartee yeroo garii ani akkama Yesuus Kiristoos amma jedhan kana uummata keenya biratti Ciisaa Araba biratti Ciisaa faranjii biratti Jiisus kaan gartee warra keenya biratti Yesuus kaan Jeesii jaa Faransii kaan gartee akkamatti maqaa hiikoo wanti yoo hiikoo qabaatee jijjiira malee maqaa waa takka hiikoon isaa badduu hin ta'in gartee so ustaz sagantaa sirraan maqaa Rahmaan maqaa Allah faan fudhatee yoo ta'e malee makka keenya abdii sagantaa teenya gooloo hunduratti carraan bicha faayachuu namatu irraa jijjiiranii beektaa malee irraa jijjiirin hiikoo jijjiirama yoo maqaan san guutuu jiraate hiikoon isaa bareedaa taanaan ma'anaan isaa bareedaa taanaan definishinii isaa bareedaa taanaan ahlan wasaalan waa takka qaaba bareeduma gaariidha. Amin Allahu amin. addunyaa tanatu ilmoo irraa gaafatama abbaan nama itti baasee nama rasuula bira sallallahu alaihi wasallam dhufee maqaa gartee fakkoota ilmoo isaatiif baasee kan waamanii jira kan rasuuleen irraa jijjiiri jedheeni so yaani maqaa waan maqaa jechuun ati waan maqaa hiikoo waan ati ilmaan kan kee hanqasi jedha jiran waan isaan hojjetan yoo san irratti kan jiraatan taate yoo san irratti kan du'an taate xixiqqoodhaa isaan ittiin gaafataman yoo eega guddaa taanii ballaqanii gartee bakka geenii umriin geessee gaa maqaa san yoo wallaalanii deeman malee yoo abbaan waan san hin beekne yoo maqaa akkanumatti jaalatee itti baase umaa waan dogoggoraan dalage umaa irraan jiru yoo kan beeku taate rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa san irraa gaafata waa hundaa'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessattuu dubbatee wallaahi gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kana keessa yeroo dubbatu hunda keessanuu فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وانا الدنيا رد لأنه هند إنقا فتمتن جي غاري تاتوس صلاتاس هناس هماس وهم درما غافتمان لو هند غافي جلان بو تك تك أجيب ربين تك جلان أخذ فتنت نما غافتما وان فقطو يتباسي يو خان إيغا وان بلخي غاي سافر جيرو دي كامساتي يو انجي جيراتين غا اسما ربين تغافتما قاهما لا يو يفموغاس صلى الله عليه وسلم صح 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 magar نجيست صح waan jedhan beeyto yani yeroo magarsa isa kan magarsu amma fakkeenya waa'uma ramadaan kanarrattu namni gartee yeroo hedduu ramadaan kariim jedha Abdul Kariim yoo jette bareedaadha garbicha arjaa jechuu yooni fi kariim jette maqaa rabbiitti agartee rabbiin akkaan arjaa jechuu namni baatiin gaarii sinit baatiin mubaarak jedha rasuuli baatiin gaariidha barakaa qabdu hawaanni cuftii si keessa dachaa ta'u sinit dhuftee jedha Ramadaan kariim akka jechuuti kuni gartee akkasuma dhuftee rasuula alayhi salaatu wasalaam gartee barakaa bachuun gartee magarsaa jechuun kanas gaa waan akkasitti maal hawaa magarsuus laa'u rabbuma maal magarsare gartee marga jechuu faayoo taate namni garii naannoo irraa marga baafata karaa olii kanatti karaa argee kanatti magarsaas numa jaa waan adda addaa jaa kanamee ulamaa muffatwaa isii dhiifna waa hedduu walitti ilaadha ibsaa arteetus waan numa ibsa gaa waan akka rabbii sanii miti bar amma yoo jenne soda rabbi ni jaalatta ni jaaladha gartee abdee shoo ni jaalatta abumaas ni jaalatta abdee ni jaalatta jaalata laphee adda baasa jedhan ifaan jennu kunis kan akkamii gartee ifaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan qur'aana kan nuuraa dachi samii aduu kana waa hin ibsu san ka itti fadhannatti fakkaatu wallahu a'lam sana sheekh Anwar magartee ganda kee jiru sana gaafanname inshallah inshallah rabbi